ijoollee uummanni tiiktookii madadaan keessa warreen jala jirtanii jechuudha. Baay'ee bareeda. Algaan anuma argitan kana, firaashiin anuma argitan kana akkanatti nama ijaara. Hattuun jechuudha. Akkana nama goggodha ilmi biyyaa, ilmi namaa. Anan gada isinii lakkisaa. Biyya gaheetan gadi isinii lakkisaa mana nan ijaarradhe. Hattuun nyaata isinii kan gad lakkisaa. Jedhee anan isinii qaalii galee sun isa kanadha. Mucootu na qarrasaa jira. Anummaatti akkana beektaniifi. Akkanatti ijaara ilmi namaa argitanii. Akkanatti ijaara waassaan beekummoo wanno duumecha ta'a bakkisaa jechuudha. Kun irraa gadi jigee jechuudha laala. Irraa gadi jigee. Kun akkanatti irraa gadi jigee. Kun ilaali maagarri qorqoorroo tashakkaamiin qorqoorroo maagaraan irree rukutamtu miti ijoo. Fiqirii wanti warri gazzaba keessa nyaatamtan. Warra akka kootitti ni ijaarrannaa. Aarii jala annaa harkan kennin warri jettanii nyaatamtan gudii kiyya laala. Baruma baraanuu garjallaadha. Baruma baraanuu salaabinatti farada. Gadiin jedhu ammas harkan kennu ciraaroo argitanii ciraaroo eleedhaan tolchan. Isadha bakka mukti laala. Muka akkanaatiin manni nima ijaarramaa. Takkitti mukti nagaan keessa jirtu kaa. Birrii Dubaay birrii waggaa tokko jechuudha. Birriin Dubaay birrii waggaa tokko. Ani maraatuun ta'e canarra sinii jira boris sinii jira si fayyaanaa ta'a. Na jajjabeeffadhaa garuu aayizoo akkanaan jettanan barbaada. Jajjabina keessa nan barbaada. Akkasin na jajjabeessitan barbaada. Kun immoo fukaa gooronnoo irra haa ta'u. Gooronnoo jara keenyaan durii tokko fakkaata ijoollee ta'u. Gooronnoo dhuma jara keenyaan durii tokko hin jiga qaqoy akkana jigsee isinitti argisiisuu ilaata. Kana argitanii kun laal kunii jechuudha argitanii kana. Hinjige kana argitanii akkanatti jijjigaa jechuudha. Akkana kun kana ilmi namaan ijaaraaree adaraaf hin nyaatinaadha. Ani nyaatamee anumarraa naa ga'u. Anumarraa naa ga'u. Mee anumaa naa ga'u. Kana fakkaata. Namantaa daa'ima kootan guddifadhaa. Ana dhibee gwaddeenyaati yaa har'a fe'anii. Ani omaayyuu sin ta'u ilbaan garuu isaa. Kana na farada. Uummanni Oromoo kana laalatii jechuudha. Kana sheer naa godhaati hundumattuu jechuudha. Mee manuma ilmi namaa akkanatti ijaaru. Warri mee TikTok wanni silkuma quxurii isaa wajjin nan gallakkisa. Warri inni gadheeche baay'eedha. Warri inni fafeeche baay'eedha. Ana bichaa miti an nyaatame. Ana bichaa miti an nyaatame akka maleetti ijaaranaan jedhani. Beektu namni nattaan nama. Yaa takaffaa tadaffaadha. Ciraaroodhaan manni ni ijaaramaa jiru. Ni ijaarama. Maal akkasiniin jedhu beeku. Afaan wallata ta'e beektu. Akkanadha akkanarran jira. Kanarra sinii jira bareedarran jira shakkaarran jira. Kun immoo jechuudha. Dikaamii waggaa 15 kan duraanii kun kanadha. Kana keessa kifili saaloniin kun kiyyaa kana ture. Dikaamiin waggaa 15 kana rabaa kana ture. Garuu isa kana. Ijoolleen Oromoo taatan na faradaa dhuga. Na faradaame eechertanaan jedha na dubbisaa miilan. An duratti mee eechertanaan jedha. Sheer naa godhaati mee qaama isa ilaallatuun jechuudha. Ani silkii isaatis isiniif kenna. Qaama isa ilaallatuun. Bakkuma fe'aa ta'u qaama isa ilaallatu biraan naa gaame. Isa ilaallatu. Maal seetan firmaadhaan hin kennine. Tafaraaramee silkiidhaan hin kennine. Silkiidhaan hin kenne. Ijaarramee tan itti galaa. Ijaarradheen itti galaa. Qabbanaa'een itti galaa. Duratti nyaatamee ammas jiggaameen nyaatamu hodheetanani. Kana keessa fuuldura tanatu nagee saadoniidha. Jedheetan malee garsabni narraa feene. Anumaan waa ga'u. Mee ilma Oromoo tamalakkatu ilma Oromoo dhugaa namaa barbaadu biraan naa gaame. Baay'ee dhugaan namaa deebi'a nan arga. Miidiyaarran oola si wajjin nan oola. Mee qaama ilaallatu biraan naa ga'a. Ani silkii isaatti sheersinifan godha. Qaamuma isa ilaallatuun ilmuma namaatti akkanatti ijaaraa. Dhagaa makiinaa ruubitiin an hin taane makiinaa guddaa dheedeeti. Makiinaa guddaa na nyaate. Baqa zooris sinii jedhee ta'u jira. Zoor xinnoo ishii amma natti fudhatte jechuudha. Amma natti fudhatte. Amma fayyutti sin jalaa na dhukkubee jira. Nan dhibama. Xalaatan na gammade. Xalaatan na gammade jiru. Malee ani sinii jiraani waliin hin teechan. Waliin hin tiiktookii teechanii sin biran jira ammasi. Ani jira. Ani jira. Ani jira. Laala. Egaa akka goota fikirii wanti nyaatamina
ol keecha kinoo akka nama dhibamee sana zabaarraqe nyaatamina 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 tole anaanarraan kan kaase ga'e jiraachuun moo hin danda'ama sinii galeemi namni hin jiraatamu hin jiraatu miti hin jiraanna an kana caaltuttuun fa ilmi namaa tun guddaa'ii miti garuu xiiqidha xiiqitu na dubbisaa beektu yookaan odoo namichi kun ana ajjeesee narra deemee bareeda ture du'an caalu odoo na ajjeesee narra deemee bareeda ture yookaan immoo odoo wanni ta'e bakka wanni tokko karaa gumaan dafqa kiyyaa akkatti finnu beektu akkatti hojjennu beektu hin beektanii miti hin beektu ibbiqii maleetti isinii laxxafa ibbiqii maleetti laxxafama ciraaroodhaan manni ijaarama ciraaroo kina ciraaroo argitanii ciraaroon itti isinii saaggamee maagara akkanaatiin maagara laaladhaa isinii maagaruma laaladhaa bakka ishiin jirtu jechuudha. Lala ammoo tashakkaamii baddaa si ola argitanii isin saruma beemuu kumti nagaa jedhame keessa hin jiru isiniin jedhaa beefikirii waan ta'u kana kaa uummanni tiiktookii kiyya jalatti argamtan madadeen keechanna kana laalatii qaama ilaallatutti sheer naa godhaa dhugaa isiniin jedha warri dhugaa namaa barbaadu baay'eedha warri dhugaan kee deebi'u baay'eedha ijoollee saawudii jirtan warri beekamtoonni sirritti jirtan kana sheer godhaatii qaama ilaallatu biraan bichaa naa ga'a. Intala mana mati takkanatti nyaatama. Intala